waamichi maagneetii waa harkisuu of keessaa qaba. Waamichi maagneetii waan ilaalaa hin jirre yookaan immoo waan xiyyeeffannoo siin kennine akka inni xiyyeeffannoo gara keetti deebisu godha waamichi. Nama tokko akka inni garagalee gara keessan ilaalu akka iji isaa lamaan ija keessan lamaan irra bu'u yoo barbaaddan hojiin keessan inni jalqabaa maal gochuudha? Waamuudha. Iji isaa ija keerra iji kee ija isaa irra akka bu'uuf maqaadhaan waamuutu sirra jira. Yoo si dhaga'uu baatellee irra deddeebitee waamu. Macaafa qulqulluu Isqeel boqonnaa 37 lakkoofsa 9 irra isa jiru akkas jedha. Ammas anatti dubbatee yaa mucaa namaa hafuuratti raajii dubbadhu. Waaqayyo gooftaa yaa hafuura golee arfanuu keessaa kottu akka jiraataniif warra dhuman kanatti qilleensai jedha jedhiin. Anis akkuma inni ana abboome raajii nan dubbadhe. Hafuurri isaanitti ingalee isaanis jiraatoo ta'anii miilla isaaniitiin dhaabbatan. Humna Waamicha Keessa Jiru yookaan immoo Humna Waamicha Keessa Jiru ishee jettu isinitti dubbadha. Waan tokko isa dura garuu isinitti himuun barbaada. Nama yoo waamtan malee garagalee isin ilaalu. Nama tokko akka inni garagalee gara keessan ilaalu akka iji isaa lamaan ija keessan lamaan irra bu'u yoo barbaaddan hojiin keessan inni jalqabaa maal gochuudha? Waamuudha. Taammanee yoo jette malee garagalee isin ilaalu. Malkaamuu yoo jette malee garagalee isin ilaalu. Iji isaa ija keerra iji kee ija isaa irra akka bu'uuf maqaadhaan waamuutu sirra jira. Yoo si dhaga'uu baatellee irra deddeebitee waamu. Malkaamuu jette waan sila ilaalaa jirurraa ija isaa kaasee ija kee keessa ilaaluu jalqaba. Har'a galgala wantati waamtu wantati maqaa isaatiin waamtu gara mana namaa yoo ilaalaa jiraate yoo galagalee gara mana keetti deebi'amee jira. Gaafati malkaamu jettu yoo si jalaa dhaga'uu dide dabalitti yoo dide dabalitti yoo dide itti dabalitti dhumarratti iji keetiif iji malkaamu libsuu ijaa gidduutti walirra bu'a. Waan siin jedha waan ilaaluu barbaadde waamta galgala kana galagalee si ilaalameen jedha. Waan siin jedha waan qabuu barbaadde galgala kana waamta dhufee mana kee jala dhaabata. Galgala kana wantati waamte hunduu mana kee agalu maqaa Yesuus. Na waama jedhimee maaloo Nadagaa jedhimee maaloo si waamnaan Waaqayyoon hin dhageessa taanaan lafatu si dhagaa. Iyyaasuun Waaqayyoon dhagaye. Iyyaasuun Waaqayyoon dhageenya laftiif aduun Iyyaasuu dhagaye. Nooyi namichi jedhamu bara barri badde bara namni Waaqayyoon hin dhageenye Waaqayyoon nooyi jedhee waamnaan abeet gooftaa koo maal jettee jedheen hin dhagaye Waaqayyoon. Sittan himaa waan an siin jedhu qalbeeffadhu jedhe. Jaarsa yoo ta'e iyyuu waan inni jedhu tokko tokkoon barreeffatee hojjaa isaatiif bal'ina isaa keessa isaa bareechee akkamitti akka hojjechuu qabu Waaqayyo gaafatti mu barreeffate. Markaba akkasii naa hojjedhu jedhee Waaqayyo maalitti goota innan dhalootan ittiin hoshaaye. Ana nama dadhabaadhaan immoo hin jenne ati barbaannaan nan hojjedha jedhee hojjete. Waggaa 120 Waaqayyoon dhagaye. Waggaa 200 sin teessa taanaan waggaa 300 sin teessa taanaan ati Waaqayyoon dhagaye dachee si dhagaa. Aduu si dhagaa lafatu si dhagaa. Waaqayyoon dhagayeetu waan hundumaa Waaqayyoon dhagayee erga hojjete. Waaqayyo Nooyidhaan akkas jedhe markaba keetti ol galii jedhe waan lafarra jiru kormaaf dhalaa godhiitii waamuu jalqabi jedhe. Abeet gooftaa maal jetteen waan lafarra jiru leenca ta'u maaliyyuu haa ta'u kormaaf dhalaadhaan waami jennaan waameen beeku namichi kun akkamitti waama jennaan waami kan sin dhageenye hin jiru jedhe. Leenca waami si dhaga maaliif jennaan na dhageesse kaleessa na dhageesseetta waan ta'eef wanti sin dhageenye hin jiru jedhe. Sana booddee leenca jennaan leenci fiigaa dhufe lakki kormaaf dhalaa taati kottaa galaa jedhe. Leenci Nooyin dhaga'ee kormaaf dhalaa ta'e markabatti gala. Gugee waame kormaaf dhalaa taati kottaa bosonuu kurupheen kottaa galaa gogorriin jennaan kormaaf dhalaa jedhana. Nooyi nama qooqa namaa malee qooqa leencaan beeku. Akkamitti bineensi daggalaa Nooyin dhaga'e yoo jette Nooyitu kaleessa dursee Waaqayyoon dhaga'e. Harka kee mirgaa ol kaase ergaa jala muramaa tokko sitti mee darba. Har'aa kaase ati Waaqayyoon dhaga'i wanti sin dhageenye hin jiru lafa kanarra. Ilame gaafa Waaqayyo si waamu abeet jedhi malee gaafati eebba garaagaraa waamtu abeet jedhee toora galee dhufu. Iyyaasuun aduu jennaan abeet jalaa jedha dhaabbadhu gaangaa'e. Yaa ji'aa sin abbooma dhaabbadhu gaangaa'e. Amma Iyyaasuun injifatutti aduunis jiinis hin dhaabatan. Ati Waaqayyoon dhaga'i malee wanti sin dhageenye hin jiru. Waan barbaadaa jirtu sana waami arraba kee kanatti fayyadami. Waami wanti si dhageenye hin jiru. Ati Waaqayyoon hin dhageessa. Lafti kuniif aduun kun si dhagaa erga ta'ee waan barbaaddu tokko waami galgala kanaa kaasee abeet jedhee si jalaa qabee dhufa. Waamichi maagneetii waa harkisuu of keessaa qaba. Waami maagneetii waan ilaalaa hin jirre yookaan immoo waan xiyyeeffannoo siin kennine akka inni xiyyeeffannoo gara keetti deebisu godha waamichi. Galgala kana waan barbaaddu waami siin jedhaa jira Waaqayyo. Nami tokko iyyiti na waamaa jedhi maaloo. Na dhaga'ee dhufaa jedhi dabalee aboo.
hiwanta si dhaga'ee dhufa anaaf malkaamuu gidduu karaa jira distaansi jira garuu malkaamuu kanan jedhu harka kootiin miti miilla kootiin miti gatiin kaffaluun qabu arraba kootiin waame humna qabdi arrabni jedhama caafi fakkeenya boqonnaa 15 lakkoofsa 20 duutis jireenyi arraba keessa jala jira arrabi kee du'a waamuu dandeessa arrabi kee jireenya waamuu dandeessa gaafa malkaamuu waamu garuu miira isaa guutuudhaan gara kootti galagala waan qabee jiru gadhiiseetu ana isa waamaa jiruuf attentionii kennuu jalqaba galgala kana qabeenyi tokko mana keetti attentionii kennuu jalqaba isa gulufaa jiru dhaabatee gara keetti galagalaan siin jedha arraa kaasee hin dadhabdu ati waaqayyoon dhageessaa waaqayyoon moo lafta akkasi dhaga'u godha ati waaqayyoon dhaggeeffatta waaqayyoon moo mukta akkasi dhaga'u godha namni tokko iyyiti nan waamaa jedhime maaloo fakkeenyi boqonnaa 18 lakkoofsa 21 duutis jireenyis aboo arrabaa jala jira maal jechuudha du'as waamuu dandeessa arra jireenyas waamuu dandeessa arrabi kee aboo du'a ofitti waamuu qaba arrabi kee aboo jireenya ofitti waamuu qaba arrabi kun laaftuudha lafeen qabdu garuu lafee cabsiti jedha Oromoon waan barbaaddu waami mana kee jalatti argita galgala kan nan waama jedhame maaloo ammas anatti dubbate yaa mucaa namaa qilleensa kanatti dubbadhu qilleensa golee arfanii nana kottu warra du'anii ciciisan kanatti gali qilleensai anis akkuma inni natti me qilleensa na waame qilleensichis dhufeetti galee isaanis ka'anii sarraawitii ta'anii hin dhaabbatani jedha harka kee ol kaasee aboo galgala kana qilleensa golee arfaniitu si jalaa dhaga'amee si jedha Iskeel lafee lafa onaa keessa dhaabatee ture waaqayyo gaafas dudu'aa lafaa kaasuu barbaadu caccabaa walitti qabuu gaafa barbaadu waan gatamaa waan tooratti hin galle tokko tooratti gaafa galchuu barbaadu Iskeeliin bira dhufee maal jedhe waami jedhe maal waama innan qilleensa golee arfanii waami qilleensi kun immoo lubbuu baatee dhufedha qilleensa golee arfanii maal godhe waami maal baatanii haa dhufanu jireenya lubbuu baatanii haa dhufanu fidanii haa dhufanu sana booddee akkuma waaqayyoon abboome jedhe achi ba'eeta qilleensa kaabaa qilleensa kibbaa qilleensa bahaa qilleensa dhiyaa na dhageessu kotta qilleensi golee arfanii gaafa dhufu Iskeeliin dhaga'ee dhufu gaafa dhufu immoo lubbuu baatanii dhufan lubbuu ta'anii dhufne lafee kanatti nammanii saraawitii ta'ee ka'ee dhaabate jedha har'a galgala akkas ta'uuf jira beektaati qilleensa golee arfaniitu abeessiin jedhee dhufa harka kee mirgaa ol kaasitii na dhagaa jedhimee maaloo qilleensa na naayirii maaloo na dhageessaa hiriin dabaliti waan na barbaachisu ettaani sittani maayirii maaloo na dhageessee fiddee dhufta hiriin dabaliti aboo dabaliti fidee dhufta hiriiniyaa galgala kanaa kaasee qilleensi si dhaga'ee eebba fidee dhufu qilleensi si dhaga'ee waan ati barbaaddu si fidee dhufu waaqayyo akkasiin jedhu qilleensa na bootiin abboomi malee siin jedhaera baay'een keessan qilleensa bootuu malee qilleensa abboomuu beektani waaqni keenya garuu qilleensa abboomee nutti agarsiise gab jedhi jennaan Yesuus jalaa dhaga'ee gab jedheera har'a galgala kottu jennaan sii dhufa qilleensi gab jedhi jennaan gab sirraa jedha waaqayyo galgala kanaa kaasee sirraa abboomeera gooftaa Yesuus qilleensi jabaan itti kaanaan duuka buutota isaa dura bu'ee dhaqeetu qilleensa nana maal jedhe gab jedhe qilleensiif bubbeen jabaan sun Yesuusin dhaga'ee maal ta'e jedhe battaluma kan jedhu saafameera utuu ati waamtee afaan keetiif fixin jilbeenfattee kottettee ol kaatee fuuta galgala kana jilbeenfattee kottettaa galgala deebitee fuuta ameen jedhe harka kee yoo ol kaafattee qilleensi golee arfanii si haa dhaga'u maqaa Yesuus maqaa waaqayyoo waaqa jiraataatiin namni waaqayyoon dhaga'u tokko yoo jiraate harka isaa ol naaf kaasu ani waaqayyoon hin dhaga'a jedhi maaloo qilleensiif lafti na dhaga'a jedhi dabaliti qilleensiif lafti na dhaga'a jedhi dabaliyaa irratti dubbadhu na dhageessaa jedhi maaloo ati waaqayyoof abboomamtaa qilleensi siif abboomama lakka silxaanni irraa jala qaba jiran matu alaqaan lakka of jalatti amsa alaqaa qaba nama dhibba irratti matu alaqaa garuu jala immoo alaqaa kan biraa jira ajajaa 50 kan jedhamu inni immoo of jalatti 50 bul warruma bitaman sana keessaa immoo warruma ajajaa 50 dhagaan sana keessaa immoo tokkoon dhagaama beektaa ajajaan 1000 gaara gaafa ajaju annan dhagaa ani immoo waan ana ajajuun qaba na dhagaa waaqayyo si ajajan dhageessa ati immoo qilleensa ajaja si dhagaa waaqayyo sirratti mootii waaqayyo sirratti ajaja ati immoo qilleensaaf lafa irratti ajaja harka kee ol kaasi na dhagaa jedhu So Iskeel akkana jedhe yaa qilleensa golee arfanii yaa qilleensa kaabaa yaa qilleensa kibbaa kan baaf kan dhiyaana dhagaa amma jarri kun dhaabatanii akka deemaniif kottaatti nammaa jedhe akkasuma jetteetu qilleensa kaabaa qilleensa kibbaa gaafateettu libsuu gidduutti sababiin isaa macaafi qulqulluun akkas jedha battaluma kan jedhu caafamee jira karaa isaa beettee jennaan galgala kana karaan eebbaa asiin isiin jedhee sitti agarsiisnaan waaqayyo sa'aatii ga'uu qabdutti numa keessaa ameen jedhatti dabaliitti dafeen ga'a jedhimee maaloo karaa sirrii irra deemte taanaan daftee geesse karaan beektu taanaan garuu otu achi gortuu atos gartuu asiin ilaatatu jettu karaa bulta har'a garuu karaa isaarra yoo buute karaa waaqayyoon sitti agarsiisu ati na dhaga'i lafa si dhagaa siin jedhaa jira ati na dhaga'i qilleensa si dhagaa jedhaa jira
argite qilleensa kana gaafa abboomu maal isaatiin arraba isaatiin macaa qulqulluun akkuma isin dubbadde duutis jireenyis aboo arrabaa jala jira. Arrabi kun eebba sitti harkisuu danda'a. Maagineetti guddaa tokko arraba kee kana jala jira. Du'a ofitti harkisuu dandeessa. Arrabi maal qaba? Aboo qaba. Duutis jireenyis eebbis salphinnis ulfinnis salphinnis aboo maali jala jira. Fakkeenya boqonnaa 15 lakkoofsa 4 arrabni dubbii nama suphu dubbatu muka jireenyaati. Arrabni dubbii micciiru garuu yaada namaa maal godha? Hin cabsa. Arrabni dubbii gaarii dubbatu garuu muka maaliiti? Muka jireenyaati. Argite arrabni waan guddaa dubbatu muka boqonnaa duwwaa miti muka jireenya laatudha. Jala boqotta duwwaa hin taane jala jireenya argatta. Arrabi daba dubbatu garuu nama cabsa. Ani waa'ee arrabaa isinitti himaan jiru. Humna arrabatti fayyadamuutiin isa Waaqayyo jedhe waamuudhaan akka isa Waaqayyo jedhe wal argitan barbaada. Aboo arrabni keessan qabu kanatti fayyadamtanii waan Waaqayyo isin barsiisaa jiru kan akka fayyadamtanii barbaada. Waami isin jedhaa jira waami galgala kan. Tokkoffaa mootota boqonnaa tokko lakkoofsa 10. Eeliyaas garuu hangafa shantamaa sanaaf deebisee yoo ani nama Waaqayyoo ta'eera ta'ee abiddi waaqarraa gadi bu'ee siif loltoota kee 50 xaba godhu. Kanuma irratti abiddi waaqarraa gadi bu'ee isa loltoota isaa 50 xab godhe jedhe. Eeliyaas gaaratti ol ba'eera. Ajajaan dhibbaa immoo mooticha biraa ajaja fudhateetu Eeliyaasiin dhufee gaaricha irraa gadi bu'i mootiin si barbaada jennaan arraba isaatti fayyadamee nama Waaqayyoon dhaga'u waan tureef namni tokko harka kee kaase ani yoon nama Waaqayyoo ta'e jedhime maaloo nama Waaqayyoon dhaga'ee ba'ee galu yoon ta'ee jedhe si waama kottu jedhiin maaloo ani nama Waaqayyoon dhaga'ee ba'ee galu waanan ta'eef jedhe bu'inaan jettee nan buustu anatu ajaja malee ati na jajju abiddi waaqarraa bu'ee xabisina godhu jedheetu ajaja 50 ajaju abiddichi battaluma gadi bu'ee ajajichaaf warra 50 maal godhe jedha ab godhe jedha. Kanaa booddee girgiddaan tumtan firoota koo waan isinitti maa jira Waaqayyo ajajaan an hojjedhaa isiniin jedhaa jira. Girgiddaan tumtan asiinis kan jirtanu seexanoonni rukutamaa gaafa isin jettan safara keessan irraa hin rukutama. Afuura mandara keessan jeequ sana rukutamaa gaafa isin jettanu hin rukutama. Gaafa inni ajajaa 50 fi 50 isaanii rukutee ka'u kan biraa 50tu dhufe. Maal rakkina jira ree hojii maalii hojjeta dhaabatee ajajuudha. Harka isaa keessii keessa kaa'atee ammas maal barbaadan isin immoo jedhe kottuu gadi bu'uu jedhaniin yoon nama Waaqayyoo ta'e ammas nan ajajaaye nan waamama maal waamta abidda waamaye boo jennaan dhaggeeffadhaa ilaalaa gaa'e abidda nana kottuuti xab godhi jennaan jara kanas gadi bu'ee xab godhe jedha. Maalan siin jedha galgala kana beektaa hin waamta abidda hin waamta ulfina hin waamta eebba hin waamta waan barbaadde wanta ati waamte garuu galgala kana si dhaga'ee dhufa ameen jedha. Na dhaga'ee dhufan jettuu gurbaati. Qilleensi erga Hisqeeliin dhaga'ee dhufe abiddi erga Eeliyaasiin dhaga'ee dhufe galgala kana wanti si dhaga'ee dhufne hin jiru ofitti hin jabeessin karaa dheeraan deemin nan waama na dhagaa yoo jette ameen jedhadu galgala kana. Jilbeenfatteen nati waamte gaafati balbala kee bantu balbala kee rukutaa jira. Nama 2-3 galgaluma kana balbala haa rukutu bayyeessu. Ulfinni Waaqayyoon nati barbaaddisu balbala kee haa rukutu ameen jedhe aboo. Siya lama ajajeetu ajajaan dhibbaa sadaffaan dhufe jedha. Sadaffaan dhufe dura dhaabate ganaa fagootti ilaalee akkas jedha. Ati nama Waaqayyooti. Yoo barbaadde qilleensa irraa abidda roobsita. Wanta ati gochuu hin dandeenye hin jiru. Misaa'eliin baattu garuu si wajjiniin Misaa'elii isa dhukaasutu jira. Misaa'eliin baattu garuu dubbiin arraba keetti Misaa'elii dhaamsa. Maaloo jedhe harka kennineerra. Rakkannee gara keetti dhufne malee akkasi bira humni jabaan jiru beenna garuu mootichatu dhaqaati bu'ii jedhi nu fixuufi mootii 50 nu fixaa jira maaloo ati garaa nuu laafi nu fixinis goo jennaan isaa qaa'edhe akka jettan jennaan isuma sin ergettan abidda buusaa isuma dhaqaa waamaa galgala kana ati eenyuun yoo ta'en sodaattu qilleensan sodaattu sittan hima wanti nama raasu sin raasu maal ennaan harka kee gaafa ol kaasu sin raachi harka kee ol kaasiti carariin Waaqayyo baheeraa jedhi maaloo. Macaafa raajicha Isaayyaas maal jedha Waaqayyo kanniisa moggaa isa Asoor keessa jiru Waaqayyo fooricee maal godha adda kee harka kee kaatee waamtaa galgala kana dhufee balbala kee irraa haa dhaabatu. Maariyaam faan Maartaan faan namoota Yesuus wajjiniin hariiroo gaarii qabanidha. Alaazaar gaaf tokko hin du'e. Maartaan faa Aluu Aliyyee dhagaa kana situ baataa gaa jedhu mandara keessa deemanii boo'u. Ollaan guutuun biyyi walitti taratee dibbeetumee boo'u hin du'e jedhanii Yesuus Kiristoos dhufee eessatti awwaalame jennaan kunooti jedhe. Kottaa waan an godhu na duuka deemaa laalaa jedhe. Hin kaa'am jennaan akkamitti kaa isa dhumaataa naannoo yuu beennaa jetti Maariyaam. Alaazaar jedhetti galagalee. Abeet jennaan ka'i kottu. Galgala kana wayii sitti maaboo gidduudhaa dhattee waamtee kan kee fudhattee gaata ameen jedhan. Nama sibira jiru ilaaliti yoo waamte malee kan kennu fuudhiin maal. Amma calculationii kana sinitti agarsiisa dhaggeeffadhaa. Lafa awwaalaa jechuun reeffa namaatu wal keessa jira. Kan isa tokko as galagalee ciisaa kan isa tokko as galagalee ciisa. Abbabeen gadi galagalee ciisaa kabbadeen gadi galagalee ciisa. Yesuus Kiristoos abbabee sin barbaanne kabbadee sin barbaanne. Kan inni barbaade Alaazaar ture. Keessaa dhaqee awwaalota gidduudha Alaazaar ka'ii jedhe. Galgala kana 60 gidduudha kan kee adda baaftee waamta maqaa Yesuusiiti. Maal akka ta'e hin beeku malee nama tokkotu dhaqee kan isaa waammatee fudhatee gala. Nama tokkotu dhaqee konkolaataa isaa konkolaatota gidduudha. Nama tokkotu dhaqee eebba isaa eebba namaa gidduudha.
nama tokkotu mana wayii mana namaa gidduudha nami tokko iyyiti Alaazaar jedhi maalo kottuu bayii jedha. Kanaan dura konkolaataa namaan oof amma garuu kan koon oof. Kanaan dura kan namaan hojjedha amma garuu kan koon hojjedha. Galgala kanaa kaasee maqaa Yesuus Kiristoos kan kee dhufee sirra haa ba'u. Namni waamu tokko iyyee maraate ameen 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 ameen. Na waamaa jedhi maalo. Na dhaga'ee dhufaa jedhi dabalite abo. Na waamaa jedhi dabaliya. Na dhaga'ee dhufaa. Du'a baay'ee gidduudha dhaqee garuu dhaabatee Alaazaar inni kun calluma jedhe inni kun calluma jedhe maaliif isa miti kakawwaama isa waamame dhufa galgala kana beddelleedha waan na wajjin galu jira jedhime maalo ayyaana waamta yoo ta'e siduu ka galaameen jedhadhat eebba waamta yoo ta'e siduu galaameen jedhat wantati waamtu garuu galgala kana harka kee qabee akalu be Yesuus makiinota gidduudha Obaamaa kedhattee waamta siinoo kedhattee waamta galgala kana harka kee yoo ol kaafatten iwaamta sidhagaa dhaqee gidduudha waamee fudhatee gala namni tokko iyyiti na waamaa jedhime maalo dabali na waamaa jedhime maalo na dhaga'ee dhufaa jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos oolonni koo sagalee koo beeku jedhe miti yeroo an waamu maal godhu na dhaga'uus maal ta'uus hin dhufus amma na dhaggeeffadhu galgala kana dura deemtaa si duuka deema yebbi tokko in waamta kottaa na duuka jetta ila kottuu miti kottaa na duuka jettee deemtaa wantati waamtu si duukaa galu be Yesuus gabaa gidduudha wantati waamte si duukaa galu maqaa Yesuusiin nami tokko iyyuu na waamaa jedhi maalo na waamaa jedhi abo iwaamta malee na boottu kana booddee jedhinnaan jedhe iwaamta malee dabqitu jedhinnaan jedhe na waamaa na dhagaa jedhime maalo dabali na waamaa na dhagaa jedhi dabaliya. Uumama boqonnaa 22 lakkoofsa 7 maal jedha Abrahaam Yisaaqiin fudhatee aarsaa dhiyeessuudhaaf Mooriyaatti ol ba'e gara Mooriyaatti kan inni deemaa jiru Waaqayyotu aarsaa naa qopheessi aarsaa gubamee dhiyaatu naa fidii kottutti hin jedhe eenyuun jennaan tokkicha ilma kee isa jaallattu naa kenni jedheen tokkicha ilma kee isa jaallattu naa kenni jennaan hanxaxii coree harreetti fe'ee namoota sadiidhaan harree oofaa hidheetu mucaa isaatii wajjin kottu aarsaa dhanne dhiyeessinaa takka ergaa deemanii booda Yisaaq Abrahaam abbaa isaatiin akkas jedhe abbaa koo jedhe inni immoo maal jette ilma koo jedhe isa Isaakisi abiddis qoraanis kunooti oolaan aarsaa qalma gubamu sanaa meerre jedhee gaafate Abrahaam deebisee Waaqayyo ofii isaatii oolaa qalma gubamu ta'ee dhiyaatu in qopheessaatiin jedhe Yisaaq Abrahaamii wajjin deemaa jira qoraan kunooti abiddi kunooti abbaa koo ennaan wookoo jedheen meerre qoraannoo kunooti abiddoo kunooti oolaan qalamu sun meerre jennaan oolaan qalamu ofisa maalin godhaa jedhe hin qopheessaa jedhe Abrahaam waamaa jira marraba isaati argitee eenyu qopheessa jedhaa jira Waaqayyotu qopheessa jedhe sana booddee wajjin otuu deemanu oolaan hiddamaan tokko jedhe Abrahaamii fi Yisaaq gaafa wajjin deemanu maali kan isaan gaafatan kan maramee dhaabatee isa eege maali ilaa galgala kana waanumati as dhaabattee waamtutu mana dhaabatee si eega waanumati anduuf gaaddii keessa dhaabbattee dubbatteetu manatti si eega ameen jedhe re'een jen sangaan jen maaloo mucaanis kan inni waame maaloodha abbaanis kan inni waame maaloodha Waaqayyoon qopheessa inni jedhame maaloodha galgala kana waanuma manaa waamtee baate dhaqii qabi maqaa Yesuus ila araddaan kun araddaa Waaqayyooti lafti kun lafa Waaqayyooti ogdiin kun ogdii Waaqayyooti ogdii Waaqayyoo keessa dhaabadheen si waame na dhageessaa jedhiti har'a galgala wantati ogdii kana keessa dhaabattee waamte si dhaga'ameen jedhat nami tokko iyyiti na dhagaa jedhime maalo na dhaga'e immoo hin dhufa jedhi dabaliiti